Bakki yorki jalaa fudhatee gabbee dhalaa ittiin fuudhedha. Ka isii aarsisan malee waan biraati miti. Ati waan isiitti maaf oota? Egaa boon keessan dhiifama wal gaafadha. Guyyaa meeqa guutuu mana hidhaa keessa jalaa ture? Atuu kophaa buluu rakkate. Osilaa hiiree isii jalqabaati addunyaan gaaddisa boruu jijjiira. Takka buus keessa barkaa kaayee kaa ubri sirbaadhee eessibo. Na'am na'am. Kaa gandas jaartii isaatii fi ilmoo isaatii fi isaa gartee ubri rabbi eessee kaa haadha abbaa isaatii rabbi nagetti haatee isa gammachuu malee kaa bu'aamtuu nama harkiin hin jaalladha. Alhamdulillah jaa namni kanaa kana qabaachuun eessaayis waan guddoodha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattoota hordoftoota keenya har'a wanni qabannee isin jedhanii waan gammachuuti. Abubakrii fi Saadaas alhamdulillahi walii galanii jiranii. Sayid keenya haa galatoomu. Alhamdulillahi Sayid hedduu takka wallahi si galatoonfadha. Hedduu takka jara kana jechuun irratti dadhabnee si gurbaa kanatti Abubakrii janiin kana hedduu dadhabnee namallee hedduu naasuu jira. Hedduu dadhabneeti saastaan raasaa jechuun maallaqa silaa fuudhee daabaa silaa fuudhee waan gartee magaalaa kana keessa deemee kaa dhalaa fuudhee annuma heerumeen jeewu dhalaa fuudhee deemee kaa jechuun nu jalaa baqatee jechuun qaceelootti jechuun barbaannee firtitti garree amma sanumaa jechuun dadhabneeti saadallee karaa saasatee isaaf barbaannee guyyaa takka fa'aa itti geessee jechuun akkasitti garsiifnee jechuun walumaanuu anumaaf saada walumaan hin eewi. Egaa alhamdulillahi akkasii saadaas kaakuun gaafadhu ani waan kiyyaaf gartee waa hunda gartee ngaan harkadhuutti jetteeti isinis maamaa gootee kalaas gara manguddootiin dabarsaa jeetiniin Sayid karaa keessaatiin barreessee fi Sayid jara kana gaasiitu yuutuubar keenya guddaadha. Nu hundinuu si duubatti eeggannaa. Nu hundinuu si dhageenya. Sanumaafuu bilbilii fi saadaafis jaarsa kanaafis akka hidhaa baasu goosisi walittis fayyisi. Daaba maallaqa jettus irraa fuudhii fi jeetiin karaa keessaatiin Sayid barreessee Sayid keenya haala galatoomu yuutuubar keenya guddaadha. Akka amanittis akka haalittillee kabajaa guddoo nu biraa qaba. Wallahi hedduu takkaan hangara kiyyaan akka bal'ootti hedduu takkaan si galatoonfadhaa. Mee asumaanuu itti fuufnee karaa Sayid. Wallahi dubbiin Sayidtuun gaariidha. Baay'eedha isiin nama gammachiifti. Nama jabaa gartee akka biyya kanaatti namni isin hundi warri yuutuubarra dalagu kun qabdan irraa tokko inni kuni. Nama nuti qabnu irraa tokko inni. Wanni inni isiniif dhaamsi inni isiniif dhaamu sirriitti isin bira dalaguun dirqama waan ta'eef. Nu bira dalaga calootti. Walumaa waa wayyaa osoo dalaguutu waan amma taraa waan amma himtu tana fa'a. Abubakar Sanfaa waan dadhabnee bara jechuun nama meeqatti dabar waan ajaa'ibaa dalage bara waan kanaatu nama biraa fi rabbi birattis ajirii guddoo waan isaan barra kanneeti manguddoo taanitti manguddoon tun caalumattee ni hundubbattu isaan kanas walitti hin fiddu haga ribeetta namni walumaan nama naqaawi. Manguddoon hangattee manguddoo jiru anumaa fi isaan kana waliin buusanii saadaati beekadhu. Jaarsuma saadaa kanaanis saabiqi jaartuma hojii hidhanis. Eegaa dhiboota kaa. Dubbiin Abubakar Kajani Abubakar sani bar ajaartii rafuudhi sanka viidiyoolee dhagoon dhabdu kan barnee yeroo jee maaliif akkuma jaartii beeta qabeenya qabdi malee irra guddoodha garuu ammaa akka waan jaartii san saayikaawuu galcheema amma fudhatanaata qabeenya qabdi amma fudhatanaata qabeenya qabeenya baran layyaa nama naqaa qabeenya sanii jechuun fuudhe malee isummaanuu bar guddoo bar amma ogguun viidiyoo takka laalee amma saayit ogguu walitti araasu bartee ogguun viidiyoo isaanii taasise walitti araasu haqe isuma hidhaarraa baasee Sayid isa fiduu malee manoosaa walitti araasee beekatu Sayid. Hayyee. Isii san biraan garre kaataa aaree san. Dhiiroon garbatti ogguudhaarraa wallee waa waliin baasu waa wachi dhiisuus gaa Sayidis gaa jaartii akka baasee nuun himne Abubakar kun ogobbaase jaartii duraatiin waliif fayyisee jeeta kaachuun viidiyoo maraniitu gallakkisanii. Ana kun kana keessatti Sayid naasa'us barreessee fi dubbisus kalaas tan hunda naqabdii naatu jidduu fixaa rakkoon qabu waan namni hundi dhaga'uu fi atillee galatoomii naan jee beekta. Akkasittiin gaafoo Sayid galatoomii naa waliif fayyisaa jeeqa. Ganaan ga'e isaa waliif fayyisee karuma keessaatiin hin barreessee. Tolchee yookaan dandeettii kasaasanitti ati dilas. Dandeettii sana keessatti qabatee gurbaan bakka kanarra gaa dandeettii rabbiis ni kanneef nama namaaf gartee yaadu tokko waan ta'eef rabbiin isa kan akkasitti ol kaase. Nama kana hunda walqixa yaadaa fi nama kana hunda tokko ija bitaa ija mirgaa akka gartee aramichu san akkasitti nama kana hundaafuu dhaabbatee. Khayrii waan yaaduuf rabbiin bara kan. Khayrii yaadaa beekta. Saayii suma qofaa jidduu ta'e waan manguddoon bar nama 6-7 dadhabne innummaan qoftiin bar saadaas jaameetuma waan isin feetu kanaas gaafatee hidhaarraa hin baasa jeetuma.
hidhaan raayis baasee bar Dandeessan waan siisanis bar akka isaan hojjetu dandeenye dandeessan. waan gartee irraa qabduus gartee kan inni fuudhee bade kana maallaqaa fidaa baasu anaatu irraa si fuudhaa jedhee maallaqa masiisee yoo inni si kan dhubaate anaa si kan jee saadaas fudhachiisee akkasitti isa hidhaa dhaqee bar hidhaarraa damaanaa ta'ee bar kaawwa hunda ofitee ismaaf saadaa waliin dhaqanii kaa baasanii fidanii bar. Baga isin gargaare. Baga isin gargaare. Alhamdulillah yoo inni jechuun waan gaarii takka nu hojjete waan gaarii takka nu gargaare inumaa dubbii namni haamtuun qaanaa olii itti hodheena garuu waati xiqqoo darbe beekadhu itti ilaallaa jenneetti turre malee nura jabaannaan katti geessinu isumaa beekadhu isumaa fixaa sin beeknuusis. Lakki sangoo inni jechuun numaa bakkatti galanni isaa bakkatti dhaabbatuu sin qabu waa hunda keessatti tana qofaa mitiyu waan hedduu waan namaa qaceelchu keessattis waa'ee yuutuubaraa kanattis namaa qaceelchuu keessattii fi namoota rakkatan gargaaruu keessattii fi waan danda'u nama cinaa dhaabbachuu gurbaan wannummaan rabbiin isa ol kaaseefu isa jabeesseefu tana waan kanneefiif rabbiin isaa kanatti namni ogguu miskiinaa dhaabbate ogguu nama rakkateefis dhaabbate ogguu nama gartee yuutuubarni kun gartee si duraa tokkomeefis dhaabbatee kaa jechuun waan kana hunda sii tolchee sii banee si hojjifaa dalagee kaanii hojii dalagee kaanii niin dadhaban juu beekadhu inni bakka sanatti jechuun obseeti namaas obsa barsiisa beektaa sanumaaf jechuun isa kana wallaahi guddoo takka jechuun rabbi riskis rabbi itti haqannu rabbi umrii isaa dheeressu rabbi riskis itti haqannu asumaanuu gartee nama waliin galatoonfannu taa'ee kuni walumaan galatoonfannaa inshaallah nama galanni isaa gartee haalaan jabaati nama biratti galanni isaa hambati ammallee ol isaa qabu waan gaariidha daleeydanii kam waan gaarii sababa isinumaa dura ta'e kaa'inni sababa ta'aniitumaan kaa'anii isinitti aanee akkasii dubbii san fixuunsan eessaa isaa waan bareedaa waan bargee waan hanganatti mizaanamne takka barana ajii dhaabee isaafis rabbiin waamee rabbii ajii katabaa bar waan nuti jechuun bar tasaa keessa tasaa ol kaasaaf jechuudha bar aboo keessa ol kaasaaf jettaa rabbi itti ta'uu isa jechuun gurguddoo rabbi itti haqannu wallahi maashaallah rabbi ka taqabuus keessa barkaa kaayee ka ubris ribbaa dheeresse ko ka gandas jaartii isaatiif ilmoo isaatiif isaa gartee ubrii rabbi dheeressee ka haadha abbaa isaatti rabbi nagetti haa ta'e isa gammachuu malee qabu hamtuun nama harkin hin jaalatu. Alhamdulillah jaa namni kanaa kana qabaachuun eessaayis waan guddoodha. Alhamdulillah rabbi waan asirra waan daleete tana isin duraa jallate gurbaan kun isin diriirsuu keessatti takkallumaa hatta bakka jaarsa jaartiin amma akka himtuutu wal dhabuu tana kafaa keessatti aboo daqiiqaa takka naasoo inni bar khayra keessatti eegaa maaliif kannaa rabbii qabeechuu bara kannaa rabbiitti ni qaba kannaa rabbii qabeechuu namni boo guutuun namaa kun isin dhaqee kannaa rabbii waan qabu maaliif kabajaa qaba boona waa birti ni ta'a barkisee kannaa rabbii qabdu akkanuma ta'ee oluma kaati saba oluma kaati Kolkaa rabbi olmaa kaasu mallee rabbi olmaa kaasu mallee olaa kaasu maashaallah hedduu takka galatoomfannaa wallaahi galatoomii Zayid keenya bakka kana gootee jechuun jara kana jettu bitte waan gaarii gootee osuma galtee jaartiin martiin bar maallaqa daabaaru kanaas maallaqaas fuudhee manarraa bee jaartiin qabeenya qabdi jaartiin sana fuudhee anillee sabuu sadii beekta naabisaadaas kaa wal qabannee quba qabdette sabuu sadiitti kaa duraan kaatee quumaan qabeeta. Inni kun waan saayibateef dhiirti dhiiraan mareetti cuuhin walitti hin kaasu jee firraa use achi booda immoo hammaatteetiin barfirraa dubbiin isaan geesse maaliif gurbaa hootoo juma barbaannee qabnaa hojeetiin kaa nama magaalaa keessa achi facaasee eegas booda karaa boodaatti naabisaadaas qabsiifnee bar ilmaa kaameraas kana kaasaatiin kaa deemu kun qabadhu jaarsa kee jedhanii walitti keessee barka karaa boodaatti viidiyoo tojoo harkeetti hin beekne viidiyoo harke achuu booda akkasitti tanaan laalee kun guyyaa lama guyyuu san gaammaas rakkoo warra bitan jenneeti anummaan kaa oguu isaan wal qabatan kaa jaartii haariyaa fi jaartiin taturaayii turis kaa Abubakrii fi Sa'id xiqqaa tokko jidduu darramanii boqotanii firaa walaatti dhufee poolisatti haamee gaanis poolisaan qabsiisee karaa gattee mana to'annaa jalatti galchine amma bakka isaa irraa eegaa naanninis wal laba qabna kan dhaqeen baafne naabisaadaatu wal taqaba manguddoon nuti mari'annuunis manguddoon taammaatu waan mana dhageessu beekta firraa karaa keessatti Sa'id barreessetumaan dubbiin Sa'id biran kottu Sa'id kana namni hundi dhagaya jee Sa'id guutu barreessu otoo wayina bira kotti qalaata amma wal qixxeessama jee Sa'id ogguma takka kuuna wal qixxeessee kaayidhaa jiruu sidhaa fidee bar saadaa bira fidee walitti araarsee bar alhamdulillah rabbil aalamiin yeroo gabaabduu keessatti yeroo waa xiqqoo keessatti kannaa rabbii qaban jettanii warra bittaa itoo namni gari osguu nama hedduu dubbatu nama hedduu dubbachaa waliin nama ibidda nama qabdu qabsiisa hagarii akkasii
Inni bishaan nama itti naqa booda. Bishaan naqaa deema. Bishaan nama itti naqa. Ammallee gartee darajaa isaa ol kaasu. Isa ol kaasu. Isa ol kaasu. Goonaaf du'aayi. Aboo isaa ol kaasu. Rabbi gartee talma qabu irratti tabiraa rabbi ayidaaf jenna qaboo bar du'aayin bara simba. Gurguddoo rabbi haa kannuu fi. Ubrii dheertuu rabbi haa kannuu fi dubbii xiqqoo tanaa gurguddoos inni fixannini dubboota kalleewu bara yoo dhufte rabbi nutti hin fixini sayidumatti amnaa bara. Isa bilang kutu takalumman. Oh, manguddumman beete isan geessu nagaa wadhoqa. Manguddoo lafaan maa itu malee. Inni dhugaa itti beetu ma nama kana gartee dhugaa nama hamsisaa beeta. Dhugaa nama hamsisaa nama waliin fayyisa beekatu. Wallahi galanni isaan badini maashaallah warra gartee addan dheebotee walii galchee garuu jaartii sana isa dhiisita amma haaree isa dhiiroo. Jaartiin haaree inni ammaatis kaa jaartii. Dhiiroo ni hiitamu duba jaarta akkuma hidhaa baasanii wallee ni hiitamu ifumaan fotee taa duraanuu. Lakki jaartii haaraas ka dagalchaa ta'u namni kun bara. Dhiiroo suutuma godheetii sanis wallee kaa waliin fituuf deema. Godhaati. Zamanni zamana gartee namni dhalaan eegata akkatti seente nama dhiisuu dhalaan zamana hedduudha zamanni dhiirtii gartee xiqqaattee dhalaan heddummachaa deemtu itti seennaan waliigaa halaas hin dhiiftu. Waan dhiisutu hin qabdu sanii. Sonu maallakaan duraan. Lachuutu rabbi haa qajeelchuuf hin jaa isaan lachuutu. Isaan malachuutu rabbi haa qajeelchuuf. Aboo rabbi haa tolchuuf kaayee jechuun jaartii duraatti naa dhalmaa itti walitti deebi'an. Isaan mala beenyu kaa baga rabbi gammachiiseenna saadaas gaa hedduu takka jechuun isa kana jecha boochee jechuun maallaqa jechaafis boochee jechuun waan daabaa fi kanaas fuudheefi garuu kana hunda seetirraa hin fuudhamu jeeti damaanaas ta'e waa hundaas ta'e isaan lameen walitti araaseera kanaas irraa fuudhaaf rakkoon qabu aboo asmaanuu kaa saadaas baga rabbi gammachiiseenna bara. Isi haa gammachiisu. Isi haa gammachiisu. Haa barbaade takka moo kana turanii isi miiti marraa jechuun boo jetti malee wayii yoom takkaatu wal harkaan eegaan guyyaa gartee ani mana namaatti itti geessee gartee isaanii barchaa godhu jiru. Itti geessee garsiisee kaachi waliin hiine malee takkaa waliin agarree bar kunoo argatte maal kaa walitti araarsee wal harkanii akkana waliin maramaa jeeni waliin mara dumaashii waliin maramanii bar. Sayyuusiitii fi isii rabbi waliif haa qajeelchuun jaanii muus takka. Eegata akka taseen inni taanee siqee taan miidhuumi namni dhala jaartii lachuutu sirri nama hojii jiraatu bira daawwa. Saata gartee jaartii obbo Kiritaan bira rakkoon biraan jirtu rakkoon jirtu beeta maallaqa fi daabaa kiyyanaa deemna tafuudhaa bara yoo naan mareetee asuma fuudhattee bara. Inninis bara maallaqa sanii daabaa san fuudhu balleessa malee nin fuudha jee yoo mareeteen waa kana horkitu natti fakkaattu beekadhu. Ammallee haa rabbiin gartee walii galchee fi waan saatiitis gartee sayituu tomaa ta'e wanta inni deebisaa jechuun akkuma waan deebisan laallaa. Asmaanuu isaan lameenuu gartee rabbii waliin gartee jiraachisee kaa waliin haa gammachiisu akka gartee nama wal jala deeffatuu fi gartee nama gartee wal lolu gartee rabbiin godhini nama walii qaceelu rabbi haa godhu asumaan gartee taareen isaanillee yoo gartee kaa wal qonnamanii gartee kaa deebituu taatee takka kaa gartee sayidillee walitti deebisee walitti araasu ta'e yoo sayidii maachitti illee kaa jaartiin wallee bakka biraa kaa jedhu hundaa'u sayidii wajjin waa afaan sayidii hin dhageenye beeta surumaa kaalachuu olloonuu akka shariyaatti yoo ta'afu fudhanii eegala maangee ati rakkoon qabu asumaanuu isaan lachuutu warra gartee nagaan gartee akka shariyaatti gartee tanaas bulchuu rabbi haa godhu maashaallah irraa isumaa'u nama haqa isaanii eegee wajjin bulchuu rabbi haa godhu wajjin waan rabbi haa godhu maashaallah irraa jennaa asumaa'u isaanii dabarsinee isaa fi sa'idii fi isaan hunda walumaan sijii walumaanuu isin galatoonfannaan jaan rabbi galanni keessan hin badini ajilii dalagachuu tana heddummee isaadhaa gizeen daasee wannoota akkanaa kana hojjechuu baay'ee isaan isin hin jaa dhugumatti maal beektaa dhalaa jechuun akka qabdi akka dhalaa tanaa hojjechiirra dhaabbatte beekadhu akka dhalaa sayidee garuu walumaa hundinuu wanni qajeelchiteeti yaada beekadhu ni qajeeltan maasis. Dhugaa. Dhalaa miidhuun bareedaa miti. Dhalaa maaliif beektaa dhalaan tun jechuun cinaacha jallaarraa dhalate jedhanii akka. Jallina sii beektee hojii jiraachuudha. Beektee hojii jiraattee gorsaan kaa. Obsitee fi gartee yoo bira qotte malee itti fuudhuus hin taatu. Fuudha feetee dhiirti dhaluma gartee dhaluma mana keessaatiin jaartii bira keessaatiin mari'attee abooniin fuudhaati. Hayyama naa kanneen jetteen yookaan isin diddullee gartee kan ba'ee fuudhu ta'e rakkoon qabu beekadhu. Isin hayyama kadhachuu qabaa haadha manaa. Jenneetti asumaanuu waan jennaa dhalaa isinis hin didinaa. Maaliif bara namni jechuun daawwattoonni keenyaas namnummaan hundinuu harkee dhaga'uu qabaa beekadhu. Hogguu isin hin mari'atan ni fuuna guyyaan fuudhaa jaa namallee fuusisaa.
akkasii bareedaadha. Taayyama namaa gootu ni kadhatanii. Ni kadhatan tajaajila Taayyama namaa goone immoo duubaa fuudhuun ni jirti akka shari'aatti. Amansiisuu qabdu. Eegas amansiifta. Amansiisuu Haati rakkoon qabdu. Amansiisuu qabdu. Wal fixuun qabdu. Garuu fuudhuun bareedaa fuudhaa lama sadii fuudhuun bareedaadha. Akka shari'aa yoo taate malee yoo takka dandeesse takka lama jaatta takka jaatta beekadhu yoo lama dandeesse sadaffaa jaatta. Yoo soo faayyadamtee isaa warra faayyadatta beekadhu yoo hin dandeenye immoo takka cuuta yoo dhiifatte oo. Mashruufa. Alhamdulillah rabbil alamin jettee haa takka cuuta yoo dhiifatte malee yoo masruuta akka dadhabde lamaffaa xaaxaa firra kaa'u maaltu jedhu. Ati sirma cinqamtaa wayii. San sirriidha. Garuu akka hundumee wanus rabbumaan keenya wanni rabbi namaa hayyamu rizqii gurguddoo rabbiin keenya wanu kanne alhamdulillah walumaanuu baay'isii maa hundumee jettee badalaa hin dubbattu rizqii bira gallakifnaan dhalaan beektaa rizqii sanatti dhaadhaa. Saayibi duniyaadha dhalaan. Rizqii sana feeti. Horii kanatti kan naannus. Rizqii sana feenaa lakkii isuma fuusiftii us darbaateeti cinquma gartee xixiqqoo gartee waliin rakkanu tanaatu beektaa taa'anii akkuma siyyaa sana cinqatti dhalaa biraatis. Taa'anii kun cinqaa darmaa sarmaa booti cinquma tarma bartee tanaa hojii jiraatte rooyyaa. Tarma hojii rizqii rizqii nutti haa kennaa warri dhalaa fuudhus hin fuudhinaa jennaati. Asumaanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.